Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantoo asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kaa har'a bakkuma ciisuu ka'itan ijoollee baay'ee meesejii adda addaa voisii adda addaa waasaappiidhaan iimoodhaan ergaan haa ergan hundaaf deebisuu hin dandeenye hunda keessaniifuyyuu deebii asirra xuggaa ta'e yoo dhaggeeffatan biliis dhaggeeffadhaa ijoolleen itti himmamtanii too keessan maalirra jira waa'ee manaatti wal qabatee waa'ee diigattiin jechuudha maalirra jira maatiin keenya baadiyyaadhaanii akkasuma immoo gahaa nuun kennanii warrumtu bira jiru yoo odeeffannoo gahaa nuun kennanii warri jettan biliis viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isin jechuun jaaladhaa xiqqoo ishee dhugaa dubbachuuf mana yaalatan deemee jechuudha hoon kana jedhu maalli cungaarradha dhukkuba cungaarraa ani duraan hin qabuun ture deebisii woon ta'ellee wanta ulfaataa hoon nyaadhedha kan xiqqoona dhukkuba malee akkanatti ana ulfeessee akkanatti guddisee jechuudha guddisee kan na dhukkubuun isaa yeroo jalqabaati fi mana yaalatis deemee yaalamee narratti mul'atu yeroo marmaraatiif ani yeroo jalqabaatis muluu marmaraan marmaramee yeroon ofirratti daanti garatti naaf irraa beekerraa jalqabee jechuudha marmaraa muluun takataattalaa jira garuu miilan baay'ee dhukkubsadhe sababa dhukkubsadhe bakkuma duraan takataattalutti deemee jechuudha kan dhuunfati egaa ka xeenaa xaabiyaan akkuma beekamu waan gahaa namaaf tun himanii odoo himaniillee ulfarratti wanna tokko homaa waan tokko waan sitti kennanii qaban baay'ee asumaan ani ganaadha kan wanni itti miti jechuudha kan ulfa nama dhukkubee dadhabbii nama godhu sanii miti ani koo ganaadha garuu edaa congaarradha baay'ee na dadhabsiisa wantoota adda addaa mallattoo adda addaa natti argisiisa dadhabnaan bootuma duratti indaganaa muluu marmaramee tanan yaada biraa keessa seene akka na hubattaniifan ijoolleen keessa sagalee naa qabaa jirtan yaada keessan osoo isin hin deebisin afuu kiyyaaf akka na hubattan jedheetan marmaramee kunniin congaarratti furachaa jira jechuudha. Kanaadha xeenaa xaabiyaan garuu homaa sitti hin kennu akkamiin mootummaa gaafa deemte homaa sitti hin kennu nama garaatti baatu homtuu kennamuuf hin danda'uudhaan jechuudha kan dhuunfaa haa ta'u waaqaa gaditti ati qarshii harka keessaa qabaannan of yaaltee of fayyisuu hin dandeessa jechuudha waaqa wajjiniin immoo hundaa dursaa waaqadha egaa kanarraa kan ka'edha jechuudha akkuma jirtan ciisee ka'eetan viidiyoo isinii hojjedhe jechuufan gabaabumatti viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaa warroonni chaanaala keenya faaraawwatatan garaattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'a jechuun affeerraa kooti an dhugaa cungaara naga kana salphaatti ilaallaa kana nama dadhabsiisa jedhee tooyyaa dhugaa jechuun iseen dubbadhu dadhabbii wayiitiin natti dhaga'amaa too jira jechuudha qorichillee qoricha baay'ee ulfaatudha kana fudhadhe ani maaliif ayiduun maaliif akka natti ta'e bichaa hin beeku isiniin jedha egaa kan waa'ee odeeffannoo ani mannoota kara biraatii waan odeeffannoo olii gara akka duraatitti deemaa hin jiru odeeffannoo naannoowwan biraa hoon jedhu magaalota biraa keessattuu suuraa finfinneetillee ijoolleen na gaafattan jirtanii waan odeeffannoo achiif irraa fudhadhe tokko hin qabu namoota irraa jechuudha. Ani kanan jiru adaamaadhaa odeeffannoo kan adaamate jechuudha ammallee kanan isinii ibsu viidiyoo kana hoo dhaggeeffattan muluu deebii isaa argattanii uffoo jettu akkasumas immoo isinillee hin raafamtanii garuu ammas jecha dubbadhu kana laaltanii of eeggannoo guddaan dirqamaadha jechuudha ni jedhame malee hagam akka ta'amuu fi deebisii taafuuf wanni beekamu tokko homtuyyuu hin jiru egaa akkuma beekamu fakkeenyaaf amma manneen diigamaa too jiranii mana qotee bulaan tokkoyyuu keessa hin jirredha jechuudha keessattuu naannoo mogoroo ijoolleen naannoo mogoroo adda isinii baasa kan diigame qotee bulaan keessa hin jiru akkuma jiru mana addeessatidha jechuudha kan diigame innuyyuu amma maalinni akka maga dhugaa haa ta'u tarii uummata dagachiisanii uummata dallane kana dagachiisaniitti deebii waa ta'een beeku malee yeroodhaaf dhaabatee jira warroonni isinirra ga'ee meeshaan keessan bakka adda addaatti yaa'ee jiru rabbiin dhugaa gargaarsa isin haa kennu namarraa gargaarsa tokko illee argamu yookaan karroota warroota diigan humaa wanni tokko wanni argamu tokko homtuu jiru rabbi irraa isiniif haa ta'u isin jechuun jaalladha warroonni immoo isin bira ga'eetoo odoo hin diigamin hafe rabbiin isin haa gargaaru dhugaa naasuu akkasii isinitti hin taasisanii baay'ee ulfaataa dubartii ulfaatitu jira dubartii deessee ciiftetu jira dubartiin hatta lixii akka qal'ifatteetti dhufanii irratti diiganii achumatti meeshaa gattee baatetu jira meeshaa fuudhii akkas ta'ii sa'aa kanatti dhufnaa maaloon hin jiru gizee kana keessa beektanii kana hundatu ta'aatu ture amma garuu yeroo fira dhaabatee jira kan dhaabate kunillee hagam akka dhugaa haa ta'u ittaafufuu hin beekamu haa dhaabbatu jedhame labsiin bahee jedhama malee tariiti uummata kana akka isaan tasgabbaan akka hin dallanne akka
baay'ee isaanii naasuun ittiin dhagaamneedha ta'ellee wanni beekamu tokko homtuu hin jiru. Warroonni immoo asumaan mana qotee bulaa jidduutti mana qabdan akka kiyyaa kanatti jechuudha. Wanti taamu tokko homtuu hin jiru mana kee bira darbanii tanaan durallee kan ji'oota 8 durallee waa'ee kana haasa'een ture ji'oota 5 durallee waa'ee kana haasa'een ture. Mana kee bichaa wanni diigan tokko hin jiru. Amma fakkeenyaaf karaa naannoo Sanqaqqallootitti mana qotee bulaa jidduutti gataniit warroota caraqaa ta'e diigaa turan. Isa keessa caraqaatu baay'ate. Warroonni mana akkasii baay'ee hin qabne daariktii isaan jidduudha darbee too qabdan baay'ee waan nama sodaachisuu miti. Qotee bulaatti bu'aan jira waan ta'eef jechuudha. Warroonni bootaa baheetoo jiru. Amma fakkeenyaaf amma kan naannoowwan karaa biraa gizee diigamuu argan akkuma jiruun bakka maasaadha. Maasaa san abbaan maasichaa shanashanee gurguree isaadha jechuudha. Amma lafuma qullaa hoo ta'u kan nama garrama jechuudha. Waa akkanatti asii gaara jala ga'e sunuyyuu kanaadha. Ammaaf yeroodhaaf dhaabateera. Kanuma odeeffannoon isinii kennu dhaabate waan jedhu immoo jala muree guutumaan guututti dhibbaan dhibbatti ammaachi hin diigamu jechuu kooti miti. Ni jedhame malee akkuma dura dubbadhe tariitii namni baay'ee kan achi keessaa qabus kan achi keessaa hin qabnes ukkuluma gaddee ukkuluma boo'ee sababbiin isaa nama isaatidha kan rufatti miidhamaatoo jiru. Nama isaatidha kan rufachiisu nama isaatidha muka jala kan ijoollee sabasabateetoo jiru. Namni qabeenya qabu mana caraqaa keessa waan godhu. Dhugaan isin mana addeessaa keessa waan godhu. Namni qabeenya qabu magaalatti mana seera qabeessa bitateet itti gala. Ogguma gaaluu duuma bitateetuma itti gala malee lafa addeessaa keessa dhufee lafa bishaan hin jirre lafa maabiraatiin hin jirre ganaa maabiraatii xalafachuu ganaa bishaan as nagaa jedhanii mukuutii deemuu san hin naqu warri qabeenya qabu. Kun hunduu warra mana kiraadhaa kaffalachuu hin dandeenye gamana yookaan hicciitii koo goojjoo sanatu naa dhoksa jedhee mana san keessatti warroota galeedha jechuudha. Warroonni akkanatti karaa irratti bu'anii amma kiraan manaatu dhaabamuuf deemaadha magaalota keessaa. Dhugaan isin hin jedha magaalaa keessa manni kiraa bootaa jirutti inumaa lafa jira jettanii waan argitan tokko homtuu hin jiru. Haga humna isaaniitiin jechuudha. Warroonni qarshii gurguddaa ta'e tarii jiraachuu danda'a. Kanatu jira. Yeroo kana keessa wanti jiru odeeffannoon isinii kennu kanaadha. Yeroodhaaf dhaabate. Amma mooyyuu hookaniin har'a namni tokko diigaa jiran isin jechuu danda'a. Yeroodhaaf dhaabatee jira. Kan dhaabate illee hin dhaabata jedhan isaan. Ani guutee isinitti himu kana maaliif boru uffooy jedheetoo namni tokko yookaan deemee bituu danda'a jechuudha. Yookaan immoo kan qabu irratti dhoksee waa gubboo kennee ijaaruu danda'a. Ani kana guuteetoo dhorkame guutumaan guututti labsii ture isin jechuu hin danda'u. Bayee jedhama garuu labsiin bayee jedhama. Labsiin kun ummata tasgabbeessuu fakkaata malee ani waan biraa keessa seenuu fi miti waan irraa beeku tokko hin qabu. Uummanni baay'ee gaddee jira. Akka magaalaatti uummanni kan mana jireenya nagaa keessa jiraatu gaddee jira namaaf jechuudha. Kan hin gaddine hin jiru kanaaf illee ta'uu ni mala. Irratti ijaarsarra of qoxxoba akkuma jirutti akkuma dura jirutti manni haa taa'u rabbiin biyya haa gargaaru hundi keenya manuma addeessaa keessa jirra kan mana caraqaa keessa waan ta'u teenya xeeggachaa jirra. Boru tarii kan namoota qaqqabe kun sunus qaqqabuu danda'a hin beekamu. Rabbiin nu haa gargaaru jecha egaa kan furmaatas nu haa kennu akkuma amma gab godhe kanatti rabbiin gab odoo biyyarraa godhe akka seera qabeessatti biyyaa shananii baay'ee tokko gaariidha. Maal akka itti fidanii fi maal akka itti hojjetan wanni beekamu tokko homtuu hin jiru. Deebisee waa'ee kaasati ammas irraan deebi'eetu dubbadha. Waa'ee kaasatu jira jedhanii sumii tokko qarshii keessan baastanii walii gadi nama hinaa yookaan warri biyya keessa jiru deemnee xiyyannoo xalayaa isinii galchina lafa kennan jedhanii kana olola kanarraa of qoxxoba. Warri manni isin jalaa diigameetu jiru jechuudha. Wanni nuti kennamu tokko homtuu hin jiru. Wanna kaasaa ati qabdu tokko homtuu hin jiru. Wanna sikkiisaanis tokko homtuu hin jiru. Sababbiin isaa nuti kan galle maasarratti galle rabbiin nu laaffise malee maasaa sanirratti wanni nuyi abbaan gibiratti gabbarachaa ture malee nuyi miti. Kanaafuyyuu kanarratti of eeggannoo godhuun gaariidha. Baasii lammataa ofitti hin godhinaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni bakka kaasatii miti wanni amma diigamaa jiran kun waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Warroonni kaasaa keessa jiranitti immoo yeroo isaa gizee gahee tarii kaasan ta'e isinittan odeeffannoo isaa yeroo isaatiin eegee too'i isiniin jechuun jaaladha.